Ashamaa harka fuunee nagaan waaqayyoo biyya isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessa jirtu. Ani nagaa kootii galatasaa baga nagaa fayyaa taatan isiniin jedheen jira. Jirra jirtu isinirraa badeen jira. Dhiifama gidduu kana tuttureera torbee 2 ga'uuttiin jira. Kanaaf baga jiraattanii nagaa keessanii nooruu isiniin jedheen jira. Warroonni ol seenaa jirtan laayik sheer gochuudhaan akkasuma maatillee akkanaaf taatan isiniin jedha. Jaalala isin gaafadha. Tole waa tokko qabadhee dhufee innis maali yoo jettan egaa gidduu kana keessa wanti deemaa jiru obboleessa keenya Taajuu kan jedhamudha. Miidiyaa baay'ee irratti waa'ee isaa haasa'amaa jira. Waa'ee isaa haasa'aa jirtu warroonni miidiyaa qabdanis. Dhaamsa xiqqoo fi ergaa xiqqoo akka anaatti kanas isinii qabu keessattuu warroota gaa'ela qabdan jechaadha. Gorsa xiqqoo tokko isinii qaba. Obboleettii keenya boqonnaa isheedhaaf haa kennu. Rabbiin boqonnaa isheedhaaf haa kennu. Malee wanti jedhamu hin jiru. Kanaan booda ishiin bakka hin galle waan ishiin naqxee firoota ishiitiif immoo jajjabina haa kennuun jedha. Egaa obboloota koo namni tokko gaafa gaa'ela dhaabe keessatti gaa'ela dhaabe sana keessatti bilbila yoo qabaatan bilbilli isaanii tokko ta'uu qaba. Kansaa ishiin beekuu qabdi, kan ishiis inni beekuu qaba. Yoo akkas ta'e malee bultiin namaa kun diigamuu amma kun olaan lubbuun baduutti jechaadha. Kanaaf adaraa keessan warroonni gaa'ela dhaabdanii jirtan dhaamsa xiqqishuu isinii qaba. Warroonni gaa'ela dhaabdanii jirtan dhaabuufis warri jirtan of eeggannoo guddaa godhaa. Jaalalli maal nama hin goone. Mucaan kun ofii isaatiifis qixxee of ajjeesu ofittis murteesse jechaadha. Gaafa ishee ajjeesu sana ofii isaatiifis tabsaa kutatee ofiis du'atti of kenne jechaadha. Kanaafuu obboloota koo of eeggadhaa. Wantoota akkanaa kanarraa of eeggadhaa. Wanti gaa'ela namaa diiguu fi amma lubbuutti nama geessisu wanti nama gidduu galu baay'eetu jira waan ta'eef. Dhugaan baay'een gadde. Akka kootti baay'een gadde. Waan fokkisaa akkanaa kanaa baay'ee na gaddisiisa. Haadha manaasaa otoo jaallatu ishiinis jaalattee otoo itti maxxantee jirtu akkasitti seexanni gidduu galtee akka dabarsee harka isaatti ishiin duutu kan taasise kun hojii seexanaati. Tokkoffaa immoo hojii harka namaati. Miidiyaa kanarra yeroo lallaalu baay'ee isaanii oduu keessa galeechaadha. Kanaaf wanti godhamu hin jiru. Obboleettii keenya ishiin deemteetti addunyaa kanarraa waan ta'eef firootaaf jajjabinaa haa ta'u isiniin jedha. Keessattuu immoo wanti na gaddisiise keessaa tokkoof haadha manaa isaati obboleettiin kuni. Lammaffaan immoo intala hadaadaa isaati yeroo jedhan baay'een gadde. Dhugaa baay'een gadde jechaadha. Jarri kun boru akkamitti akka garaan isaanii walitti fayu namni tokko otoo alaalarree yookaan firoomarree hin qabaanne ta'ee amma tokko homaa miti qaba walirraa siqa. Kun firoomni isaanii wal keessa jira. Deebi'ee immoo haadha manaa isaatis baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa baay'ee ani akka kootti baay'een gadde. Nan gadde gadda addaan gadde jechaadha. Kanaaf jajjabina isaaniif haa kennu. Of eeggadhaa. Warroonni itti daarii qabdan of eeggadhaa. Adaraa keessan of eeggadhaa. Jaalalli dhiirri si jaallate taanaan ofiis hin balleessa, sis hin balleessa. Gaafa si balleessu murteeffatu sana ofis balleessuuf murteeffate. Dhaloonni tokko tokko immoo maal jettu miidiyaa irratti du'a obboleettii keettis hin gammadin. Baga ajjeese kan jettaffaa jirtu. Maaliifiin baga ajjeese jetta obboleettii koo? Boru waan sirra ga'u hin beektus illee. Dhiironni baga ajjeese jedhuun argine garuu dubartoonni baga ajjeese kan jedhuun argine. Waan sirra ga'u hin beektu akkas hin jedhin. Sababii isaa lubbuu baattanii lubbuutti faradina.
Kanaafiyyuu obboloota koo of eeggadhaa. Warroonni gaa'ela qabdan of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Adaraa of eeggadhaa. Of eeggannaa barbaachisa. Gaa'ela bultii keessatti jaalala keessatti of eeggannaa. Otoo gaa'ela hin dhaabinis warroonni jaalala keessa galtanii jirtanis bakkuma dhaabattan tokkuma dhaabbadhaa. Asiif achi deemuun maal ta'a? Booda lubbuu walii balleessachaa. Kanaaf ana lamiin dhaamsuma xiqqishu tanas ni qaba. Baay'eellee miti tanuma qaba. Adaraa of eeggadhaa siniin jedha. Dhaamsa koo isa kanadha. Wanti godhamu hin jiru. Boqonnaa ishee kennu obboleettii keenya. Ani akka kootti baay'een gadde jechaadha. Baay'ee keessi koo na gadde. Ishiin hin deebitu jechaadha. Ashii dhumateera balballi ishiis cufatee jira. Firoota ishii kanaaf immoo jajjabinaa kennu. Isinis jajjabaadhaa warroonni gadditanii fi baay'een keessan hin gaddituu fi kan keessan immoo barumsa nuu ta'a kan jettaffaa jirtu. Lubbuu ajjeesanii barumsa namaan ta'uun bara. Lubbuun baddee barumsa siin ta'u yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo maal taate? Lubbuun badee waarratee barumsa naa ta'a? Lubbuun namaa balleessanii barumsa naa ta'a? Laakki. Akkamittiin lubbuu namaa badeetu barumsa ta'a? Akkasiin jedhina. Akkasiin jedhamu. Boruufuu waan sinirra ga'u tokko waan dhufu tokko hubadhaati dubbadhaa. Nama ta'uun keenya kan ittiin beekamu kan ittiin sammuu kana waaqayyo nutti uume ittiin yaadnee xiinxallee dubbachuudhaaf. Malee akkasumaan waanuma argine dubbachuudhaaf miti. Kanaaf isuma kana isiniin jechuu barbaade obboloota koo of eeggadhaan jedha dhugaa. Keessattuu ani waa'ee jaalalaa keessatti of eeggadhaa. Of eeggadhaa waa'ee gaa'elaa keessatti. Ronni biyya bakka bakkee jirta jechaadha. Warri biyya keessaallee kana badaa miti. Akkanatti waliin diigu. Imoodhaanis jana feesbuukirraanis maalis badaa miti. Roma biyya bakkee wajjin gaa'ela dhaabbattanii jirtan kun of eeggadhaa. Isuma kanas ni dhaamsa. Isuma kanas ni qaba. Hedduu takka galatooma baay'ee sin jaaladhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Chaaw.